Harka fuune hordoftoonni koo akkam nagaa jirtu har'a deebi'ee dhufee jira waan tokko isiniif qabadhe bobaa keenya ka deefu dafqa bobaa keenya dhaabuu fi akkasuma bobaa keenya kan hafuura qabuuf wanta lama wanti isinii qabadhe dhufe inni lammaffaan ammoo kophee hafuura qabu kophee keenya miilli keenya yoo kan nu dafqisiisu ta'e wanta sanis dhaabuudhaaf jechuudha sirriitti na hordofa barumsoonni yeroo baay'ee isin barsiisaa jiru namoonni baay'een akka jaalatanaaf himaa jirtanii akkasuma ammoo namoonni laayik gootan baay'ee amma dabalaa jira hangam akka jaalatan anaafis naaf ibsa jechuudha laayikiin keessan koomentii keessan hundaayyuu tokko laayikiin isiniif deebisaa jira akkasuma deebis kanaan dura wanta ilkaan keenya kan addeessinuun isin barsiisee ture akkasuma ammoo bobaa keenya jala kan gurraachee fi akkasuma qaama saalaa irratti kan gurraachoo naannoo qaama saalaa irratti jechuudha kan gurraachoo kana wantoota garagaraa isin barsiisaa ture seentanii ilaaluu dandeettu har'a ammoo kan bobaa keenya kan dafqu fi miila keenya kan hafuura baasu miila keenya kan dafqu kan akkamitti dhaabuu dandeenya kan jedhu waan tokko isiniif qabadhe dhufee sirriitti na hordofa jalqaba irratti wanti isin fayyadamtan maal isa kana jechuudha faarmaasii kamiyyuu yoo deemtan wanti kun ni jira faarmaasii kamiyyuu yoo deemtan ni jira Eva Food faarmaasii kamittuu ni argattu maqaa isaa yookaan ammoo boodraa jedhanii boodraallee yoo jettaniin ni argattu faarmaasii dhaqaatii gaafadhaa kaluma keessan jechuudha wanta salphaa mana keessatti itti fayyadamuu dandeettanidha dhibbaan dhibbatti dalagammoo wanti kun dhibbaan dhibbatti namni baay'eenis itti fayyadameetiin jira namni baay'eenis argee jira waan kana jechuudha akkamitti akka fayyadamuu dandeettan isinitti argisiisa kanaafi wanti itti aanu kabiraa kan maal juusii loomiiti juusii loomii amma fakkeenyaaf kana qopheeffadhe juusii leemuun juus jedhanii biyyoota arabaattis ni jira bakkuma kamittuu isin juusii loomii argattu yoo juusii loomii argitan dhabdan garuu hunduma yoo kan dhabdan ta'e juusii loomii isuma kanas bishaan isaa fayyadamuu dandeettan loomii makanaayyuu bishaan isaa fayyadamuu dandeettan juusii loomii kan dhabdan yoo ta'e jechuu barbaadeeti okay amma walumaa galatti isinitti argisiisa meeshaa qopheeffadheetiin jira kunoo isa kana bantanii harcee isaa kana isin hanga isin ga'u fayyadamuu dandeettan an ammaaf hanga na ga'utti itti godha isin ammoo hanga isin ga'u wanti tibbana isin barsiisaa jiru wantoota gara garaarraa gaafiin keessan baay'eedha akkuma gaafii keessanitti isiniif dhiyeessaa jira amma waa'ee bobaa kanas namoonni koomentii jalatti namni muraasni na gaafatee jira bobaa hafuura qabuuf jedhanii isa sababa san wanta kana dhiyeessuu danda'e jechuudha ammas sababa san koomentii keessan laaleetiin akkaataa koomentii keessaniitiin gaafii keessan isiniif deebisaa jiran kanaafuu isin gaafii qabdan na gaafadha barnoota kanaan dura isin barsiisee hundaayyuu seenaatiin laala namoonni wanta san irraa fayyadamtan baay'een keessan na galateeffataa jirtan ammas naaf barreessaa jirtan keessaanis gara feesbuukiitis naaf barreessaa jirtan ammas ittuma fufnaa barnoonni keenya hanga dhumaatti itti fufaa kunoo amma harcee isaa kana isin hanga dandeettan hanga naga hayyattan itti godhuu dandeettanii ani garuu osoo hin baay'isin xiqqooma itti godha jechuudha kunoo okay kunoo ingaana fakkaata ani jechuun anaaf isin ammoo hanga isin ga'utti godhuu dandeettan san booda bishaan juusii loomiiti leemuun juusii loomii kana isas hanga dandeenyu isin harcee itti guddisaa fakkeenyaaf an amma xiqqeessee wanta isinitti mul'isuuf qofa ta'eef xiqqeesseetiin fayyadama jechuudha xiqqeessee fayyadama isinitti mul'isuuf waan ta'eef kunoo erga itti naqxanii booda amma isa waliin dhohitan amma kun kiyya baay'ee qal'atee jira isin garuu harcee itti dabalaa mee anis xiqqoo itti haa dabalu harcee itti haa dabalu mee amma akkuma isin jedhe qal'atee jira furdachuu qaba jechuudha furdachuu qaba wanti kun qal'aa osoo hin ta'in furdaa ta'uu qaba akkuma qamashaatti jechuudha okay kurri wanti kana guutumaan guutuutti irraa banuu na fakkaata akkasii malee harceen naqamuutti hin jiru okay baay'ee jaalattu wanta kana sirriitti ilaala miila keessan keessattuu warri miilli keessan isin dafqu miilli keessan dafqa miila keessanii irraa kopheen keessan kan hafuura godhatu ta'e wanta kana fayyadama kan bobaa kunis jechuudha kan bobaa kunis akkaataa itti fayyadamtan dhumarratti isinitti hima akkasuma na hordofa akkaataa itti fayyadamtan dhumarratti walumaa galatti isinitti hima jechuudha amma baay'een furdanne ani isin furdisaa ani amma isinitti mul'isuudhaaf qofa waan ta'eef isin ammoo furdisaa wanta kana furdisuu qabdan isin kunoo an amma isinitti mul'isuuf qofa waan ta'eef waan kana bishaan jalqaba juusii loomii kana itti baay'ise waan ta'eef isin ammoo furdisuu qabdan mee xiqqoo itti haa dabalu ani baay'een irraa qal'ate hangas mara baay'isuunis hin barbaachisu amma qixxee itti godhee jira jechuudha amma qixxee itti godhee jira jechuudha okay amma wayya isin garuu furdisaa
bobaa irratti waan gootaniif furdisuu qabdan jechuudha isin. Okay, sambooda waliin dhoyne sirriitti waliin dhoytan akka inni wal ga'utti wal nyaatutti jechuudha waliin dhoytan. Juusiin loomii kunii fi harceen kun akka inni wal ga'utti sirriitti waliin dhoytan. Sirriitti hordofaa. An baay'ee qal'atee jira. Akkuma isinitti hime isin furdisaa. Amma narraaf qal'atee waan jiruuf isin furdisaa. Furdisuu qabdan. Ani jalqaba juusii loomii kana itti baay'isee furdisaa. Okay, sambooda maal gootanii erga akkanatti furdiftanii booda erga waliin dhoytanii sirrii furdiftanii booda jalqaba wanti isin godhuu qabdan shaaworii seentan. Shaaworii seentanii rifeensa bobaa jalaa qulqulleessuu qabdan. Rifeensi bobaa jalaa jiraachuu hin qabu. Rifeensa bobaa jalaa haaddanii erga qulqulleessitanii booda wanta kana akkam qamashama isaa kana kan walitti gootan laayixan kana jechuudha. Isa fuutanii irratti dibdan bobaa keessan kana jalatti jechuudha. Jalqaba akkuma isin jedhe bobaa keessan qulqulleessuu qabdan shaaworii seenuu qabdan. San booda itti dibdan wanta kana jechuudha. Sirriitti itti dibdan bobaa keessan lamaan irrattu sirriitti yaala sirriitti dhaggeeffadhaatii wanta kana sirriitti yaala sirriitti dalaga jechuudha. Bobaa keessan lamaan irrattu erga dibdanii booda daqiiqaa 10 turtan. Daqiiqaa 10 yoo feetan daqiiqaa 15 gochuu dandeettan garuu daqiiqaan 10 gayaadha. Daqiiqaa 10 turtanii ofirraa dhiitan jechuudha. Daqiiqaa 10 turtanii ofirraa dhiitan. Baay'ee salphaadha. Wanta mana keessatti karaa salphaadhaan gochuu dandeettanidha kuni. Mana keessatti karaa salphaadhaan. Juusii loomii garuu soqodha. Juusii loomii yoo kan dhabdan ta'e isuma loomii kana bishaan isaa fayyadama. Bishaan isaa qofa suuta jettanii jechuudha. Garuu osoo juusii loomii san leemuun juus jedhamu san argattanii baay'ee isin fayyada. Isa baay'ee bareeda ture. Yoo isa kan dhabdan ta'e garuu loomii makana bishaan isaa keessaa wanti gochuu qabdan jechuudha. Yoo juusii san kan dhabdan ta'e kuni akka karaa salphaatti akka wanti gootaniif jechuudha. San booda dibattan akkuma isin jedhe bobaa jalatti dibattan. Bobaa jalatti kun akkanumatti fuutanii harkumaanis ta'u jechuudha fuutanii garuu amma kiyya qal'aa waan ta'eef furdina hin qabu. Isuma bobaa keessan jalatti sirriitti dibattan bobaa keessan jalatti jechuudha. Isuma jechuudha. Xiqqoo garuu furdachuu qaba. Kun amma naaf hin furdanne. Kun akkuma argitan kana bobaa keessan jalatti dibattan isin. Bobaan keessan kana yoo kan ta'u ta'e kun akkanumatti jalatti dibattan jechuudha. Daqiiqaa 10 tursiistan. Daqiiqaa 10 erga turtanii booda seentanii shaaworii keessan seentanii qulqulleessitan. Inni itti aanu ammoo kopheedha. Kopheen keessan miilli keessan yeroo baay'ee keessatti ijoolleen dhiiraa jechuudha. Dhiirri miilli ni dafqa. Kaalsiin akkasuma hafuura godhachuu danda'a. Miilli dafqu sun ammoo yoo kan dafqu ta'e kophee keessatti hafuura fida jechuudha boodarra. Maal gootan warri miilli isin dafqu sun ammoo harcee kana jechuudha. Harcee kana miila keessan sirriitti dhiqattanii qulqulleessitanii fooxaan miila keessan goositanii harcee kana ofitti gootu. Harcee kana yoo akkuma loomiidhaan walitti gochuu ni dandeettanii akkuma amma isin jedhe kana juusii loomiitiin walitti laayixanii isas wanti gochuu dandeettan akkasitti dibachuudha. Kanallee jechuudha. Juusii loomiitiin walitti laayixanii osoo hin furdisin jechuudha isa ammoo qal'istanii ofitti diddibuu dandeettanii. Yoo kun isaan walitti hin godhin ammoo harcee isaa kana qofa miila irratti rigachuu kaalsii keessatti fa'aa firfirsuu harcee kana jechuudha. Kaalsii keessatti fa'aa firfirsitanii ittiin fayyadamuu dandeettan. San booda miilli keessan hafuurri kophee keessanii miilli keessan kan dafqu sun ni dhiisa. Miila keessan fakkeenyaaf yoo akkana ta'e jidduu kana keessatti fa'aa dibdan. Jidduu kana fa'aa keessa jechuudha. Miilli keessan kana yoo ta'e quba jidduu jechuudha. Quba jidduutti diddibdan. San booda isas daqiiqaa 10 turtan akkasumatti. Daqiiqaa 10 turtanii itti deebitanii daqiiqaa 10 booda ofirraa dhiitan. Yoo dandeettan torbanitti yeroo lama osoo gootanii bareeda. Wanta kana jechuudha torbanitti yeroo lama. Wanta kan jalqaba qopheessitan san keettanii itti fayyadamuu isin dandeettan. Kan jalqaba kan qopheeffatan yoo baay'ee qopheessitan itti fayyadamuu dandeettan yeroo biraatti garuu jalqaba irratti hanguma isin ga'u qofa osoo fayyadamtanii baay'ee gaariidha. Kanuma hordoftoonni koo barnoonni an kanaan dura isin barsiisee barnoota gara garaatu jira hunda keessaatu seenaa laalaa namoonni haaroo dhuftan yoo jiraatan subscribe godhaa subscribe gochuun maatii keenya ta'a akkasuma immoo like godhaa yoo isinitti tole jechuudha barnoonni keenya kan kanaan dura isin barsiisee wanti gara garaa ni jira seenaati ilaalaa akkaataa ilkaan keessan ittiin qulqulleessitan akkaataa qaama saalaa naannoo qaama saalaatti kan gurraacheessan ittiin balleessitan wanta gara garaatu jira kana booda amma shamarraniif akkaataa rifeensi guddisuullee qabadhees ni dhufa yeroo itti dhaanutti dhiiraafis rifeensa malaa ta'ee akkamitti deebisuu dandeenya
rifeensa malaaxee akkamitti wanti gochuu dandeenya kan jedhu ijoollee dhiiraatiifis isiniif qabadhee dhufa. Kana waan ta'eef hundi keessan hordoftoonni koo like godha, subscribe godha, waliif daddabarsaa hiriyoota keessaniin gayaa. Wanti garagaraa kaluu kanatti isiniif qabadhee dhufa waan baay'ee isiniif qopheesseetiin jira. Kana hundaayyuu wajjin jirra, wajjin laalla, wajjin hordofna. Waan ta'eef aan hanga ammaatti kan isin wajjin. Ture Abdii Muktaarii akkuma beektan yeroo garagaraatti ni dhufa ni mul'adha garuu isinirraa badee ture guyyaa lamaan kana jechuudha kaleessa hin dhufne badee ture har'a immoo deebi'ee dhufee jira kana booda guyyaa guyyaan waan hundaayyuu isiniif dhiyeessa waan ta'eef hundi keessanuu na hordofa baay'ee isin jaalladha like godha like gochuu osoo like hin godhin keessaan bayina osoo like hin godhin bira hin dabrina hundi keessanuu like godha likein baay'ee hamilee nuuf ta'a baay'ee nu jajjabeessa waan ta'eef baay'ee isin jaalladha gaafii keessan takka takkaan isiniif laalee isiniif deebisa comment jalatti wanta barbaadan san naaf barreessa namoonni baay'ee gaafii keessan argee like isinii godhee bira taraa jira like isinii godhee bira taree malee reply irratti isiniif hin deebisnee argitan malee garuu ani gaafii keessan san irratti dalagaatiin jira jechuudha hunda keessaniifu adaduma wanti jedhuun deebii keessaniif irratti dalagee isiniif gadhiisa baay'ee isin jaalladha nagaa naaf ta'a bye an abdiidha yeroo itti aanutti walitti deebina bye